Oromiyaa godina Wallagga lixaa mee haalli sochii waraana bilisummaa Oromootii fi hawaasa naannoo sunii yeroo ammaa jiru maal fakkaatu? Waraanni bilisummaa Oromoo ergaa duul guddaa maqaa jaalladda waagitiin labsatee maqaa qabsaa'ota Oromoo gameeyyii kibba haaba bajiran hundaani jaal Elemo Qilxuu, jaal Nadhii Gammadaa, jaal Hassan Ammee maqaa qabsaa'ota gameeyyiitiin duul guddaa labsatee akkasitti injifannoolee boonsaa gola Oromiyaa cuf keessatti guyyaa guyyaan galmeessu jira. Haa ta'uuti malee mootummaan PP kun injifannoolee waraana bilisummaa Oromoo kan gurra uummata Oromoo hanqisuuf jecha bilbil neetworkii intarneetallee balleessee jira. Haa ta'uuti bakkoota tokkotti injifannoolee karaa bilbilaatiin babbaanillee hin jiran. Yeroo ammaa kanaatti haalli sochii waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessan jiru maal fakkaata? Ayyee waraanni bilisummaa Oromoo godina lixa Wallaggaa keessatti sochii babbareedaa injifannoo dansaa galmeessaa jira. Yeroo ammaa kana kunoo lixa Wallaggaa keessaa iddoo qubsiisa yookaan qubannaa yookaan teessoo Abiy Ahmad injifatee kaleessa keessatti babbaroodaa oole akka Oromiyaatti keessatti babbaroodaa oole sa'a 9 inni PP Abiy Ahmad waraana bilisummaa Oromoo barbaanna jettee aanaarraa gara baadiyyaatti gaafa isheen gadi maltu waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa guutuu sochiin duukaa fiigee harkaan qabee ishee kaan gorra'ee qalee akka re'ee humna PP waraana mootummaa kan humna addaa jedhamu darbeellee kan inni litti dheengadde liqeeffatee fidee achi kaa'e guutummaa guutuu aanaa beekii keessaa guutummaa guututti barbadeessee bireenii sinaapperii dushqaa PM meeshaa garaagaraa waan akka filaashiillee guutummaa guututti dhuunfatee bakka qubsiisa Abiy jedhama iddoon sun teessoo isaa jedhama. Sanarraa dhuunfatee geggeessee konkolaachisaa isaan ittiin deddeemanii kaleessa uummata ittiin doorsan illee waan akka ambulaansii sireettii kana guutuu isheetti dhuunfatee taate ammaa kan harka waraana bilisummaa Oromoo guutuu jira. Aanaa beekii guutuun jette sa'aatii ammaa baadiyyaa isaa magaalaa isaa baadiyyaa isaa dhuunfachuu ture silayyuu magaalaa baadiyyaa yookaan gurguddaa keessa jiru harka waraana bilisummaa Oromoo keessa jira. Sa'aatii ammaa kana immoo magaalattii dhuunfatee harka isaa jala oolchatee uummata isaa gara maalitti gara hojii isaatiitti gorsaan yookaan tumsaan bila dhaabbatee jira jechuudha. Sa'aatii ammaa kana waraana bilisummaa Oromoo. Ayyee uummati Oromoo simannaa godheefi jira. Ajaa'iba. Simannarra darbeeyyuu immoo wanta godhuuf dhabeeru waraana bilisummaa Oromoo guutummaa guutuutti madoo tokko yookaan wareegama tokko malee injifatee keessaa bahe hawaasa isaa bira dhaabbatee asiin kunooti leegee harcaatee hafte asitti haftee akka booyyeetti duukaa fiigee waraanaa oole eebootiin wanta qabuutiin duukaa hiriireetti dhaabbatee jira. Sa'aatii ammaa kana simannaan ni godheef immoo uummanni Oromoo bira dhaabbatee jaarsi kan hin jedhamne waan qabuun bira dhaabbatee gargaarsallee akka godhu waraanni bilisummaa Oromoo uummata kan yeroo itti dhufsuniitti bakka baasetti haasaa taasisaa fi viidiyoolee fi suura garaagaraa irratti argaa turre yeroo inni marii taasisuuf fakkeenya maal barsiisa maal mariisisu uummata kan. Uummata kana waan inni barsiisu Durummaa kana mootummaan isin gurguruuf jedhee wanni waraana bilisummaa Oromootu akkasitti waraana Tigraayitti isin gurguruuf jira jireenyi sobee shororkeessu shororkaa kana akka hin shororkoomne waraana bilisummaa Oromoo kaleessayyuu beeka sirna jaalnaggasee wajeeti uummanni lixa Wallaggaa hubannoo qaba kaleessallee kan inni ittiin hubannoo qabu waraana bilisummaa Oromootiin socho'a keessi isaa duubisaa kanaan socho'a waan ta'eef sodaa tokko malee gorsa gorsee dhaabbatee hawaasa uummata isaa bira akka dhaabbatu waraansa akka bira dhaabbatu ergaa inni dabarseef gorsa gorsee jabina akka godhatan sodaa tokko malee waraana bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbattan isinillee ofii keessanii mirga hiree murteeffannaa akka argattan jedhee itti gorsee aseetti deebi'ee uummata isaatu gorse waraana isaaniiti uummata isaa gorsanii waraana bilisummaa Oromoo malee hin beeknu kaleessasi sirna naqxanyaan gurguraa jiru san hin barbaannu jedhee uummanni isaa dhiiraaf hayyooliin aarmooliin dhaabbatanii akka nurraa deemu mootummaan humna naqxanyaan itti gurguruuf jechaa jiru kun balaaleffannaa geggeessa isaanillee akka isaan bira dhaabbatan gorsa kennaniifi jechuudha. Ayyee tarkaanfii xumur gabrummaa waraanni bilisummaa Oromoo amma itti jiru
han ummati Oromoo taatu waraan bilisummaa Oromooti wanni as dhaamtu maalti jir dhaamsi qabdi dabarfad. Uummanni addunyaa keessaa ala jiru uummanni Oromoo keessumaa barreessan gurra qabdan waraana bilisummaa Oromoo bira cufaan akka dhaabbattan gurra keessan kaleessa dheengadda akka ergittan as nuu deebisa. Uummanni Oromoo yookaan dhalataan Oromoo ta'ee sa'aatii ammaa kana dirree leenjiitti jaarsaaf jaartii inni waamee geggeessaa jiru. Dirree leenjiitti nama socho'uu hin dandeenye, nama leenjii hin dandeenye, fiiguu hin dandeenye fiissisaa jiru. Qawwee keessan uummata Oromoo irraa gara diina keessanitti akka deebiftan waliigalli uummanni Oromoo cufa jirtan keessaa ala waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbattan seekaaf dheesiin abbootiin gadaa aayyoleen keessumaa warreettan sirni abiyyi isin dogoggorsan addeebi'aa uummata waraana bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbattanii jedheen dhaamsa koo kanaan goolaba uummata Oromooti. Ayyee maqaa dhaggeeffattoon raadiyoo Arras biyyoolessa Oromiyaatiin guddoo ulfaadhi galatoomii siin jedhe. Ayyee sinilleen galatoomaa jiraataa bilisummaatiin injifannoo akka wal arginu isiniin jedhama. Yooyyaa akkam naguma? Nagaa akkam naguma? Nagaa galma Oromoo jedhama raadiyoo Arras biyyoolessa Oromiyaa irraa si bilbila. Nagaa galatisaa. Ayyee gara Wallaggi keessa gara Manasibuu Najjoo bakkoota hedduutti waraan bilisummaa Oromoo fakkaatanii attoonni man namaa saamuu fi gaarii wayii konkolaataa faraabanii saamuu jiranidha. Gar keessan maalti jiru dhuguma? Dhuga jira warra akkasii uuma piipiitiin bobba'anii maqaa sana wiigii uffatanii naannoo gaggeessaa kan jiran illee ni jira. Ona Manasibuuti ona Biltufaarraa gidduu kana deddeemanii naannoo Baambasii fi ona Manasibuu gidduullee socho'anii saamicha gaggeessaa hin jiru warruma piippii kana bobbaase. Kun dhugaa mana cabsanii baasuufii jedhanii wanta akkasii yookaan maqaa adda bilisummaa Oromoo balleessuuf jedhanii saamicha gaggeessaa jiraachuun dhugaa. Dargaggoota humnaanii gandoota deemanii guuranii gar leenjii waraanaatti erguu jiranii gochaan kun achi jabaatee jira jedhan akkasuma. Ayyee dargaggeessa qeerroo duwwaayyuu ta'uu hin taane jaarsolii waggaa 63 gadii fi abbootii hayyolii nama waggaa 17 olii kana qabanii humnaan namoota gabaalakan hawaasa gabaalakan. Keessa irratti dhukaasuutiin gandoolee garaagaraa keessatti gandoolee magaalaa xixiqqoo qabdu kana keessaa bu'anii leenjii jedhanii hawaasa akka itti rakkisaa jiru. Haalli daandii rakkisaadha. Haalli sochii yeroo ammaa kana ulfaataadha. Nama didireegichaan hidhaa fi dararaa yoo abbaa manaa qabanii haadha warraa qabanii leenjii itti guuraa jiru. Yeroo ammaa kana humnaa ol daran baay'ee nutti ulfaate. Onaa Baabboo Gandeelii Biltufaarraa har'ammoo kun meeshaa irratti dhukaasanii hiriira nagaa ba'aa jiranii dirqisiisanii jechuudha. Haga ona Manasibuu keessatti illee dirqiitiin humna juuntaa fi shanee kana balaaleffadhaa jiranii dirqisiisanii yeroo ammaa kanatti humnaan daram ulfaatee jira. Hawaasatti garatti socho'an illee dhabee hawaasatti baay'ee jabaataa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Ayyee yeroo akkan humnaan dargaggootaaf jaarsolii Oromoo cufu guuranii gar waraan isin ilaallannee leenjisanii erguu jiran kanaatti ammoo amartii daangaa Oromiyaa karaa Wallagga baasuun leencabsitee uummata Oromoo irraa miidhaa jajjabduu dhaqqabsiistee jechuu torbaan darbe keessa dhagaatu. Amma lolli sun akkam waan sun qubirraa qabda wanni dhaabbatee jira. Sulillee ilmatti jira sanarrayyuu asuma ona aanaa Baabboo fi Manasibuu gidduu saba Amaaraa tokko jira. Sulillee bishaan guddaa tokkotu gidduu jira. Dildila qaba. Dildila sanarratti kan ona Manasibuu irraa achi ta'u humni Amaaraa kun lubbuu nama meeqaa torban kan amma yoo xiqqaate jaarsolii duwwaa lubbuu nama 7 galaafatee reeffallee fuudhuun dhorkitee mormarraa murtee garii bishaan buuftee mormammoo bakkee keessee jirti. Jaarsolii warra akka yeroo ammaa kanatti yookaan doogayii taaziyaa jedhamu namoota dhaqu obbolaan isaa gama jira. Ilmoon isaa gamana jira. Kan doogayii kana gidduu deemaa jirullee konkolaataa irraa guurtee guyyaa tokko duwwaa lubbuu nama 7 kalte. Namni achi ce'u hin jiru. Ka gamanatti achi deemu hin jiru. Ka olii sana miti asitti jirutti ulfaatee jira. Gama gortee gamana irratti uummata yookaan bireenii sinaaperii irratti dhukaaftee lubbuu qeerroo miti jaarsolii qaxxabaa nama ulee kana biraan deemu doogayii dhaqee galufaa lubbuu nama 7 guyyaa tokko ajjeesse. Sanarraa oli jechuudha. Inni sunillee nurraa xiqqoo oli. Baay'ee sabni Amaaraa yeroo ammaa kana saba Oromoo kana
xiyyeeffatee balaaleffannaa guddaatiin lubbuu hayyoolii haa abboolii ajjeesaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana kan mana hidhaa keessa jiru immoo ona baaboo irraa gadi guuranii kunoo eda kanallee tumaa bule wanni isaan godhan hin barree ajjeefame du'ellee hagammaa addan baasin jirra. Baay'ee humnaa olitti cimee jira. Kan dhaqanii nama tokko faa Jamaalii eenyu kan jedhamu tokko faa mataa kana cafacafanii isaan jaatiin iddoo torba waraananii isumayyuu immoo naannoo fincaan inni fincaa'u kanarratti illee isaan jaatiin waraananii akka inni fincaan hin fincaa'umne godhaniitu akka inni duun immoo bootee du'aaf jiraasaan beekne amma eda qabdee attee mana isaatii alafanni godoo dallaasaa keessa bulee eeggatu qabdeetu isaan jaan iddoo torba wayii waraantee karaa hormaata inni fincaa'u kanallee waraanteetu isuma du'aasaa kana immoo mana hidhaatti darbitee jirti jechuudha. Amma ona baabboo kanarraan. Amma manidhaa kamitti argaminni? Mana hidhaa Baabboo Gambeeli aanaa makaanii Baabboo Gambeeli. Gocha suukaneessa yeroo cufu ilmaan Oromoo irratti hidhattoota mootummaa PP kanaanaa taatuti. Humnoota hidhattoota Amaaraatiin akkan uummata Oromoo irraa geggeeffamuu jirkan isan akkamitti ibsattan? Kana uummanni keenya uummanni Oromoo kamiyyuu haa ta'u balaaleffannaatti jira. Dirqiitiin leenjisuu kana dirqiitiin qabanii mana hidhaatti guuruu kana hawaasi Oromoo lafaa ka'ee waraana adda bilisummaa Oromoo jaarsa jaartii qeerroo qarree osoo hin ta'in itti hiriirree balaaleffachuu qabna galuu qabna kan jiru uummanni Oromoo. Yeroo ammaa kana lafaa ka'e uummata warra kaayyoo isaa hubate sa'aatii beekaarratti iyyuu hin jilbeenfanne yoomiyyuu hin jilbeenfachiifne malee jechaa jira. Yeroo ammaa kana sodaan tokko hin jiru borillee har'allee jechuudha sanarratti. Ayyee waan jettoo qabaatte waan dhaamattu dhaamat. Ayyee tolu uummata Oromoo alallee keessallee jiru. Yeroo ammaa kana gurra fiitti ergisaa jiran keessumaa fiitii kanaaf humna ergisanii yookaan gurra ergisanii kan jiran sun akka nurraa dhaabbatan qeesolee yeroo ammaa kana nuyi karaa amantaati jedhanii isaaniif gurra ergisaa jiran abbootii gadaallee ta'anii gurra ergisaa jiranii akka dhiisanii nurraa gatta'an iddoo majiranii kanan dhaammataa waraana adda bilisummaa Oromoo guutuu cufaaf nagaa bilisummaan isiniif haa ta'uu uummata Oromoo ala jiru keessa jirullee jabaadhaa nu jabeessaa jedhii sagalee kiyyallee ittiin naagayin. Ayyee maqaa dhaggeeffattoon raadiyoo Agdiwaras biyyoolessa Oromiyaatiin guddoo ulfaadhi galatoomii siin jenna. Ayyee asolu guyyaa biraanii akka walitti deebiin haa ta'uu na jiraataa bilisummaa akka gombanni waliin. Ayyee nagaa fayyanuu ta'e.